Harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen Oromoo Saamsang irraan hordoftan nagaa keessanii. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin gaaffiiwwan maamiloota keenya irraa nu dhaqqaban baay'ee isaanii irratti hundaa'uudhaan barnoota keenya har'aa kana isiniif dhiyeessine. Gaaffiiwwan baay'een karaa keessaatiin nu dhaqqaban maamiloota Oromoo Saamsang kanneen Saudi Arabiyaa keessa jiraatanidha. Gaaffiiwwan isaanii baay'een kan gama keessaatiin nu dhaqqaban fi akkasuma koomantii chaanala keenya irratti irra nuuf gootan baay'een keessan sim kaardii sawaa yookiin STC wajjin wal qabata. Akkasuma gaaffiiwwan kunneenis sawaan yookiin sim kaardiin STC maallaqa nu jalaa nyaatti beekamtii keenyaan ala maallaqa nu jalaa murata warri jettan akkasumas immoo akkamitti afaan Arabiffaarra akka afaan Ingiliffaatti jijjiirachuu dandeessan fi sagalee waamichaa yookiin bilbila yeroo hiriyaa keessaniif dawwaltan yookiin hiriyaan keessan isiniif dawwalu jechuudha. Sagalee waamichaa yookiin du'aa isaan akkamitti akka irraa balleessuu dandeessanii fi akkamitti kaardii sawaarraa gara bilbila feetan yookiin sim kaardii zeen irratti haa ta'u sawaarraa gara sawaatti haa ta'u akkamitti akkaataatti erguu dandeessan baay'een keessan gaafatanii jirtu. Gaaffiiwwan kanneeniif deebisaa ka wajjin ilaallu ta'a. Duraan dursa soo gara barnoota keenyaatiin darbine chaanala Oromoo Saamsangiif warroonni hamma ammaatti haaraa taatan subscribe akka gootan isin beeksisna. Yeroo subscribe gootan haala kanaan mallattoo bell icon tanas haala kanaan on gochuun isin irraa eegama jechuudha. Barnoota nuti dabarsinu jalqaba irratti akka isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasuma please video keenya like gochuu akka hin irraanfanne barnoota keenya yeroo eegallu yeroo kamiyyuu aadaa like godhachuu hawrannuuti. Gara gaaffii keenya isa jalqabaatti haa darbinu. Tokkoffaa irratti sim kaardii sawaa maallaqa murattuuf kan wajjin itti kenninu ta'a jechuudha. Duraan dursitanii meeseejii keessan keessa seentu. Yeroo meeseejii keessan irra seentan iddoo barraa'u qabu kanarratti 8 duwwaa 4 barreessitu jechuudha. Bifa kana 4 erga barreessitanii iddoo garjallaa kanatti immoo bakka kanarratti jechuudha qubee daa barreessitan. Daa haala kanaan qubee daa guddaa eega barreessitanii xiqqoo blank space kennituu fi haala kanaan xiqqoo irraa gadi buutanii sendi gootu jechuudha. Bifa kanaan sendi gootu. Kino haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Akka wanti isin harka beeksisa isin jala maallaqa nyaatu yookiin isin jala hatu san fudhatu ifirraa bilook akka gootan yookiin akka kaansel gootan bifa kanaan meeseejiin isiniif deebi'a jechuudha. Kana yeroo xumurru gara gaaffii lammaffaatti darbinu. Gaaffii lammaffaa irratti ka wajjin ilaallu afaan Arabiffaarraa gara Ingiliffaatti akkamitti jijjiirannaa isa jettaniif immoo asuma irratti deebitaniiti 900 barreessitu. Bakka kanarratti garjallaa kanatti immoo 13 barreessitu. Bifa kanaan 13 duwwaa erga barreessitanii sendi gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana dura afaan Arabaarra ture afaan Ingiliffaatti jijjiiradhee ture jechuudha. Amma yaaliidhaaf daqiiqaa muraasa dura kan bifa kanaan jijjiiradhee jira. Haala kanaan sendi yoo gootan afaan bifa kanaan akka isin jijjiiratan isinitti argisiisa jechuudha. Haala kanaan yeroo isin sendi gootan bifa kanaan isin risaalaan yookiin meeseejiin kana jedhu automaatik isiniif deebi'a jechuudha. Kanas yeroo kanaan xumurru inni itti aanu du'aa ifirraa cufuudhaaf fakkeenyaaf yeroo hiriyaan keessan isinii bilbilu sagalee du'aa sana yookiin muuziqaa garaagaraas haa ta'u wanta irratti hidhamee jiru quraanas haa ta'u akkaataa ofirratti hidhuu dandeessan wajjin ilaallu jechuudha. Sadaffaa irratti du'aa isan irratti hidhachuu feetan bakka kanarratti 900 barreessitu. Bakka kanarratti immoo 16 barreessitu. 16 barreessitu. Yoo du'aa isan barbaaddan yookiin hidhachuu barbaadan jechuudha. Du'aa isan kallattiidhaan sim kaardii keessan irratti isin hidhama. Ji'atti riyaala 5 isinirraa murata jechuudha. Hin barbaanne yoo ta'e immoo ifirraa balleessuudhaaf jettanii waan gaafataniif iyyuu ofirraa balleessuudhaaf immoo 16 erga jettanii 17 gootu. Bifa kanaan 17 gootu. Bifa kanaan erga barreessitanii sendi gootu. Bifa kanaan sendi gootanii jechuudha. Kallattiidhaan akka ofirraa hitan bifa kanaan isiniif deebi'a jechuudha. Kino meeseejiin bifa kanaan isiniif deebi'a. Irraa isiniif hiikkatee jira jechuudha. Inni itti aanu
bakkuma kanarratti wanti isin agarsiisu tokkos qaba. Baay'een keessan itti rakkachuun ooltanii raqama lakkoofsa iqaamaan nambar yookiin ID jedhamu sana kan bilbila keessanii kan sawaa yoo beekuu barbaaddan iddoo kanarratti 900 barreessitu gara jalqaba irratti 900 erga barreessite bakka kanarratti 99 barreessitu bifa kanaan 9988 gootu bifa kanaan yeroo barreessitan kallattiidhaan raqamni iqaamaa keessanii isiniif baayaa jechuudha. Mee nama haa ergu amma bifa kanaan ergine meseejii shariikaa irraa yookiin kaampaanii STC irraa nu deebi'ina bifa kanaan kinoo akkuma isin amma argitan kana ID'n bilbila kootii isa isin amma argitan kanaadha. Gaafiin xumura bilbila Saudi Arabiyaa keessa kaardii sawaa erguudhaaf urjii gootu. Urjii erga gootan tokko sadi erga gootanii bifa kanaan lakkoofsa nama erguuf barbaadan sana galchitu. Fakkeenyaaf mi'aani amma bifa kanaan haa galchuu 5 6 7 fakkeenyaaf nama lakkoofsa kanatti erguu barbaade jedhu ergasii urjii godha. Xumura irratti immoo ammaawuntii yookiin maallaqa hamma erguu barbaadu sana galchaa jechuudha. Haye erga bifa kanaan galchee as iddoo maslaalii kana tuqaa jechuudha. Maslaal erga tuqee bifa kanaan erguu danda'a. Haala kanaan Saudi Arabiyaa keessa erguu dandeessan jechuudha. Isa biyya yookiin internaashinaala ergitan osoo hin taane jechuudha. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa namaaf erguu barbaadda yookiin sawarra gara sawaatti erguu barbaadan jechuudha. Maarree hordoftoota keenya gaafiiwwan isin bilbila yookiin sim kaardii sawaa wajjin wal qabatee gaafatan kan hamma ammaatti isiniif dhiyeessinedha. Barnoota keenya dabalataatiif please YouTube channel Oromoo Samsung subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne isin beeksisna jechuudha. Barnoota birootiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.